Maal jette dhiira na keessa jette wakam wakam haa? Dhiira na jette. Kun ammoo qalbii mana kiyya fidu laala. Kabajamaa ani aanara sutanii fi meeqa isin ta'uudhe kabajaa godhadhaati. Rakkina kiyya. Kabajaa sin dabarsiisaa middeemi. Kabajaa sin dabarsiisaa middeemi. Kabajaan qabdootu. Waan dhumtu rakkadhu rabbi si haa rakkitu. Baga rabbi si baase walumaa galaan duukaan salaamaa haa taatu. Wama takka wanni naaf hin galin hin jiru beekeera barroo ati mallaqa ittiin ergin ufumaayyuu si gatee kutte sun jaalala dhugaa si hin qabachuu jira. Rabbi sin jaalatin bismillah dantaateeti wanni naa gadhee kan jiru. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fudhattoota kiyya jirtu bakka isin jirtan hundi nageenyi haa jiraatu. Kabajamtoota fudhattoota kiyya sagantaan kun sagantaa dantaa ta'eetiiti. Sagantaan dantaa ta'eetii kan isin jedhu kun jechuudha durarratti kan gorsa sii kennee yoo gorsa san didde dantaa ta'e isin jedhu garuu akka waa hundi keessan akka waa irraa barattan abdii qaba. Walumaa galaan kabajamtoota fudhattoota kiyya namni as keessa waa barattu. Akka baratan abdii qaba akka waan baratanillee sagantaan kun yoo isin galee ni baratan jedhee yaada. Garuu ammoo warri sagantaa kun isinitti tole asumaan lakkoofsa tokko tuqa warri ammoo sagantaa kanarra xiqqoo kaa wanni addaan isiniin bahin jiraate ammoo lakkoofsa lama tuqa seeraan isiniif fooyyessina. Garuu ammoo uf duratti yaadni sagantaa kana onlaayinii gubbaadha. Gama fuulduraatti isiniifis carraa ni kennina. Dawwaltanii waan feetan nu gaafachuudhaaf jechuudha. Walumaa galaan kabajamtoota fudhattoota kiyya akka isinitti tole ammoo abdii qaba haga xumuraa nu haala turaa. Oke, amma keessummaan keenya ka turaa sagantaa irra jira kan wajjin turtii gaarii. Aloo welcome. Baga nagaan dhuftan duraan dursee gama sagantaa kootii baga nagaan dhuftan isiniin jecha isin simanna jechuudha walumaa galaan. Keessummaalee baay'ee marhaba. Baga isin nagaan baga nagaan gara sagantaa kiyyaa dhuftan. Welcome. Ni dhagama. Oke, gammachuu teen baga rabbi si gammachiise ammallee itti aansee itti dabalee rabbi si haa gammachiisu. My sister. Sitti tola ni tola sagantaan akka namatti tolu ni beekna nama baay'ee tole nama baay'ee duraan dursee dhugaa feenaan jechuudha nama baay'eetti akka tolu beekan dhumarraa yoo namni baay'ee ni jaalata sagantaa kana nama baay'eetu nutti tolee jedha si qofaa miti garuu ammoo si dura affeerre. Situ nama dura irra dhufe jechuudha. Yaa doktor garuu koomii qaba sagantaa beeksisaa. Haa? Koomii qaba sagantaa beeksisaa irraa. Haa, narraan qabdu lakkaa sagantaa ta'e narraa haa raga sagantaa taanaan rakkoon qabu dantaa isii itti dhiisika. Anuma irraan qabaatiin malee ati. Sagantaan ta'e maaliif dantaa ta'e namaa jedhu yoo dantaa ta'e jechuudha ta'uu kana. Akkin fayyadamuu dandeenya. Kaa barumsa kana Woi waliin baranne kaa qofa baranne jecha kiyya sagantaa tana itti ilaalee itti yaadee piroofeesaroota meeqa mari'adhee kitaaba meeqa keessa dudubbisee argadhe malee lafumaa ka'eetii miti duraan dursee wanni siif galuu qaba. Ittaan suudhaan ammoo sagantaan kiyyaa sagantaa rakkinni hawaasaa hundi itti furamu. Maktabni kun walumaa galaanii dhimma hawaasaa rakkinni hawaasaa hundi itti furamu. Kanaaf ammoo ka ta'e marhabaa kan ta'iniif dantaa isaati. Karaa kammoo akkasii ta'u deeggartuu abdii qaba. Itti fufi hayyee. Bardantaa ta'eetii edesii ta'u baattuun si qofaaf jecha nama baay'eetu namni nu eegu jira nama baay'eetu namni rakkinna ofii nutti himatu jira maal taate isaa sister siif hin galu isaa ati Oromoodha mii? Oromoodha? Naam. Maayii kan Oromoo taate? Yookaan? Yaa doktor. Barjechi kiyya yoo sitti hin toliin bahuu dandeettaa jedhee Oromummaa ta'e waa itti dirqineetii miti nama ka barbaannee hin dhoofnu. Yaa doktor walmagalatti magaan sagantaa naaf taate.
Oke, makan sagantaa sirtuu baannan dantaa keetii siin jenne barbaaleetti yoo yaada qabaatte gara yaada dhimma dhufteetitti yookaan immoo tuuti namatu toorarra jiraatu. Hayyee yaaduu tooraan gaafii qabu. Gurri si dhaga'u jira hayyee gaafa. Ati beektan inni salaatamee ni soomanneedha. Ni soomtas ni muslimaas. Lakka maayikal muslima taate mookan. Laa maayii kana taate duroomaa muslimaa alhamdulillah inni salaatamee ni soomanne. Duuba fakkaatti soomtu numa beeynaaf jedha bara duraan ni soom muslima taate akiid ni soomta ni salaatta wanni haaromni maaltu jira kana keessa moo halkan dhaabataa bulta. Halkan dhaabataa bulee. Maashaallah kun fi jannataati sitti namni ammoo rabbi si qajeelcheera. Magaalaan namanni akka keetii ni takkata siin jechuu fi obboleettii kiyya irraa ammoo deebiin karaan kun karaa namni hundi itti milkaa'u karaa namni jajjabaan qofti irratti cichee itti najjawu. Kanaaf ammoo maal irraa nagaafachuu barbaade duuba salaata dhiisiinaa jedhu barbaaddamu akkam. Yaadotoo tokko jira garuu. Okay maali dhiisuu barbaadde moo? Dhiira adeemsisaa dhiira kanaan jajjaaladha yeroo hedduu. Eeywa okay maal jettee dhiira na keessa jette akkam haa? Dhiira na jajjaalachiisa. Kun ammoo qulfii mana kiyya fidu laal kun ilaal amma qulfii gara mana kiyyaa geessu dhiira ispeesisaa moo? Lala social media amma cufee biraa ba'an rakkoon qabu akkasii santaanaan rakkoon qabu garuu immoo dhiira ispeesifnaan uummata akka rakkoon qabu jechuu kiyya sagantaan kun gabaabachuun ni ta'a guyyaa biraatti illee dabarsuu ni dandeenya uummata akka rakkoon qabu biratti sagantaan silumaafuu sagantaa barumsarraa. Bara kun qulfii mana kiyyaatii jedha dhiira lafee isaa deemee Nargu jirta selatan. Syasyarat. Messi taala ni ka syasyarat akan fudi hibun sinto. Ufra lu kamu kan. Amaman ku sintanya. Anda mungkin biasa di kursi tahu dari kaki berapa tuh sini kaki dia ada yang seperti dokter apa itu? Dokter wa kunta tinan ka dokter rakin hawasa fu. Obboleetti tiya siif hin galle na fakkaate. Jechi kiyya bar'anii ati dhiira na keessa jennaan rakkinni hawaasaa furuu waan jigya ta'eef kuni qulfiin mana kiyyaatti siin jedhe malee. Jechi kiyya siif hin taane moo akkam isaa maal sololchiisa ka obboleetti kun ka maal? Atuun kaanfannee kan dhiira na keessa nakkaanfataa maal director maal fiddetan har'a? Gaafii teessii deebitee ture gara sagantaa kennu ture. Dubee siin deebiinii ka dantaateeti. Director kootu baasaa oo maal fidde rabbi sun waffaqinii gaasi gurra qabii baasa. Hin fedhan nama kana keessaa fuudhala akkanaan fedhan. Nani? Omae wa mou shindeiru. Obboleetti xiyyaatti qulfii lama qabattee dhufte duraan dursee naqaan keelleen harkaa badee dhiifama naa godhe qulfiin takka tajannata si geessitu takka mana kiyya si fittu siin jedhee ture. Dhiira na feesisaa jette mee dhiirris eega si feesise qulfiin dhiiraa sun karaa mana kiyyaa fitte siin jedhee hin diddee miree dantaateeti wanni narraa barbaaddu hin jiru. Lammaffaa ta dura ammoo salaatee du'aayii godhaa tamaalii jette san qulfiin sun ammoo ta lammaffaa santu si jalaa balleesse lachuu badde walumaa galaan sunis ammoo dantaateeti osoo beektutti baddee mire dantamateeti yoo hundaanuu milkaa'uu feete ammas ammoo lachuu waliif si haa qabu yoo feete kootu qulfii teeta gara mana kiyyaa dhufu si fiddu san sirraa fudhee taanis akka irraan gorre si godha kanaan ala wanni takka hin jiru dantaateeti. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Halo jarjara namu dhufe ammoo halo akkuma halo kabajaan hin ta'in tokko. Waalaikumsalam warahmatullah.
Waalaikumsalam jennee irra dafii gara dhimma keetiitti taari. Doktora muddamina dursa nagaatu dursa. Eessarraayi kan nagaa sinnaa beekame. Ani Turkii. Okay. Maqaan kee dhiifama? Maqaan kee Abdulqaadir Siraaj naan jedhama. Abdulqaadir Siraaj. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Dafi yeroo qabdu dhiifama sagantaa namaa irra jirra sagantaa kee kana silaa shamarroottu sa'aatii kanarra beellamatee ture. Dafi gara hojii. Galatarraa fi jechuu kiyya. Aywa. Anuma naayuu dhuftee na fakkaatar. Abuu baddi rabbi si haa balleessu si beekame waan badeef waan tole ati hajaa ta'e qofa himan gara dhimma keetiitti deemi sin jechuu jira. Maaltu si naqe waa'ee sagantaa kiyyaa irraase? Rakkinna kee himachuu dhufte moo dhimma sagantaa kiyyaa keessa? Sagantaa yeroo itti qopheessitaniif rakkina namaa ittiin furuudhaaf himi. Eenyu akkasiin jedhe? Eenyu akkasii jedhe? Tugoo. Dafi dhimma rakkina keetii tareetii gaa'oo tafsiira guddaa san booda itti deebina. Keessaan naa barreessite booda waatsaappii keessa. Dafi toorarraa sa'aatii. Maqaa sagantaa keessanii kana silaatii jirtanii natti dha. Bar maqama sagantaa kana keessa maal sugee jedhee bar wannummaan si naqu maalii jedhee bar isaa namni akkana waan sin galchine keessa maa galtaa jechuu kiyyaa bar nagettu. Waan sin galchine wanti kun waan hawaasa tiimi hawaasa dhaabdanne kan nyaate. Kootu qaba qabiyya toottu asii geeggeessi sagantaa eega akkas taate eega siif hin ta'inii. Sila. Maqaa sirreeffadhaati maqaa jijjiira maqaan biraan jira yoo dhabdanne sotti siifaa. Aboo siif taati siif hubannan dantaa keetti siin jedhu jira bar kanaaf ammoo dafi yoo sagantaa yoo haasa qabaatte waan biraa yoo rakkina yoo qabaatte gara rakkina keetiitti yookaan ammoo karaarraa bahii telefoon nama shugulan godhini. Rakkina gabaatu ni qaba rakkina kanaafuu kan fuudhu garuu immoo akkatti waliin garuu hin rakkinni kee hin furamu bahi dafi hin furamu nu biraa miti rakkinni kee ni beeka namni akkanaa rakkinni isaa furamu bahi. Infuramu dafi bahi. Aboo mee hayyee rakkina keetitti tari maali rakkinni kee? Rakkinni kee maali? Afaan Oromootiin adda baasi naa himu. Oromoo kana sirrii bana afaan Oromootiin qajeelchi naa himu laata? Moo Turkii kanaan naa himu feeta? Aywa. Aywa. Tokkoffaa nama gaggeessuun qabdan kabajaadhaan seeraan akka nama waan hawaasaa dalagu jiruutitti dagaachirraa fe. Rabbi sin hambisinii. Kabajamaa ani aannan raftanii fi meeqa isin ta'uudhaan kabajaa godhadhaati. Rakkina kiyya. Kabajaa sin dabarsiisaa mi deemi. Kabajaa sin dabarsiisaa mi deemi. Kabajaan qabdootu waan dhumtu rakkadhu rabbi si haa rakkitu. Rakkina kiyya amma dura yeroo sana xiqqaadhaan ture. Xiqqaa turte ayyee rabbi sin haa xiqqeessu jechuuf. Amma guddaadha. Amma guddattee sila. Yeroo ijoollummaatti nama dhaggeeffatu qabu. Hayyeetti fida kaa. Yeroo ijoollummaatti xiqqaa turte. Mucaa wayiitu walullee mucaa sana akka malee miidhee. Aywa. Boksi. Ijoollee Bruce Quufaadha kam? Isa san dhiifama gaafachuu barbaade akkamitti akka dhiifama gaafatu naaf himuu dandeessaa? Dhayxee dhiifama obboleessa kiyyattaan sallallahu sallam dhumate kanumaa nu taphaa wal taargu durattiiti. Kana wayii wallaalee dhaqee dhiifama naa godhe jechuun. Duuba kana beektu maal dhuftee nu dararata obboleessa kiyya nama baay'eetu ka waan rakkina isaa nu murtee
formaata itti barbaadutu jira toorarra deemtee maa mashgula gootu. Rakkina kiyyaatti naaf furtoon barbaade. Nama dhagee gaafate. Ni sodaatti fakkaan akkanan tuffanne. Akkanan tuffanneef kabajaa kiyya osoo hin ta'e kabajaa isaatti osoo hin ta'e akkatti dhiifama gaafadhuun si gaafachuufi. Ayyee sun nu biraa miti akkas taanaan nu biraa miti. Wantummaan isin nama gargaaruu dandeettan jiru jechuudha. Rabbi sin jiraachisini bayi. Rabbi sin jiraachisini bayi. Jiruu dhabeeti si beekame waan nama gargaaru. Okay. Hin baane isa? Baay'ee baay'ee dhaggeeffadhu. Sila maal barbaadda naaf galuu didee barqaata achi deemta as deemta maal ma barbaadda sila? Shuba rakkoo fuudhati jettan maqaan keessan rakkoo furuu dandeettan rakkoo isin himatte yoo rakkoo furuu barbaaddu. Rakkoon keen furamu maalaaf abbaan abaarte rakkoon keen furamu obboleessa kiyyaa hospitaala naannoo keessan jiru bira dhaqii gaafadhu siin jenne maal feetatu? Nama dhageettu furaa. Wanummaan duraan abboota keenyarraa haasoftuu ishiniidha kaampaanii akka keessanii kaampaanii maqaa dalagaatiin banamee hattuu kana. Bayi rabbi isaa baasu hattuun si hattuu ilma hattuun hin beeksisa bayi. Naarraa sadiisi kabajaan gaafii asi gaafate naa deebisu. Hin deebisu maal guddoo deebisu baadha. Osoo bakka ati jirtu beekee waan ansi godhan beeka gurra qabee lafarras bubbuta. Waan guyyee qabaan guunne. Osoo argee hin waan ansi osoo argee waan ansi godhamu gisee kana foon dhiisee lafee dhuka si dhuga yeroo kana. Awwa akka nama dhugee argaa nuti isin dhaggeeffadhu. Amma bu'aasaa qaata garan ooftaa yoo sagaleen kee gurra duuchee hin baatamu baata. Dhimma ugaan gochuuti. Gadi baatu hin jiru hayyee dantaa keetti nassi baasa okee hayyee. Atuu dantaa ta'eeti garuu hanga kanatti ta'a karaa seeraatiin dalagaa utaalee maqaa dalagaa ittiin naannaa atuu dhiisa. NANI?! お前はもう死んでいる。Okey obboleessi kiyya maal jette isaa? Ati waa sadii deemta. Waa sadii keessaa tokkoffaa sagantaa kiyyatu siin ta'in. Sagantaan kiyya sii ta'uu baannaan dantaa ta'eeti. Ittaansee ammoo dhiifama gaafachuu dhufee mucaa tokko maaliin gizee xiqqeennaa dhahee dhiifama gaafachuu dhufee garuu ammoo dhiifama gaafachuu dhufee akka itti dhiifama gaafachuu gaafadhu wallaalee jettee dhaqee dhiifama gaafadhu siin jennaan. Kabajaa kiyya gabbaa jette. Laa ati duraayyuu dhiifama gaafachuuf hin deemtu sagantaa kiyya balleessuuf deemta. Kanaaf ammoo dantaa ta'eeti ammas obboleessi. Lammaffaa ammoo wanni baateef maqaa na balleessuu baate. Sunis ammoo maqaa na balleessuu hin qabdu ati. Dantaa ta'eeti. Dhumate. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Waalaikum salam warahmatullah. Akkam nagaa fayyadamne. Jirta akkami? Jalan taruh di mana jirta? Hayyee maal si agarqaar? Miidiyaa gubbaa jirta. Miidiyaa gubbaa jirta. Sooshaal miidiyaa gubbaa jirta. Kuma qabdaami? Okay. Karaa sagantaa keetii maal si agarqaar? Sagantaa kee dura fuutee walitti sirba tokko hedduu bareedaadha. Sagantaa kee kana baantanii? Sagantaa kee kun hedduu naasee. Galatoon. Nama baay'eef ta'e si qofaa miti. Okay. Tiktoora gurbaa waliin wal jaalachuu turre wal jaalannaa beekee. Eeywa roomaansii eeywa. Inni roomaansii baanasoo wal jaalannaa. Eeywa haa. Gurbaa sana wal jaalannuu maallaqa nagaa ta'e beekee. Ani haa baddu. Eeywa itti ergiteere. Maallaqa walitti ergine ani beekni. Silaamee kasi gaafate. Inni maallaqa baay'ee na gaafate maallaqa saffidii hidhaanjee maallaqa qabuu fiduu jeeni. Eeywa. Akkasi duraanuu maaltu ana jaalatu maallaqa jaalataan adiisee dhufe. Bakka mallaqaa sana abbaa itti ergituu na gaafachuu dhufte moo akkam isaa? Maallaqa ergutee ganama dhibee lafaa koo jawaanee bakka Okay, rakkoon qabu furmaanni sun na bira akkaawuntii kiyya kana narra ergi. Ana ammoo isanatu rakkoon qabu sooshaal miidiyaa irraa ittachi ergaa asanii rakkoon qabu. Eeywa. Waata mallaqa qabdu jala kutee? Baga rabbi si dhaqqabe. Aboo du'aa yaadhaaf abbaa qabda suni ka silaafuu ka duraa si jaalatu miti mallaqa kee jaalatee maree.
Baga rabbi si baase walumaa galaan duukaan salaamaa haa taatu. Hee. Wama takkoonni naaf hin galin hin jiru beekeera bar ati mallaqa itti erguu dhabnaan si dhiisee kutee Allah kanuma kun oduwaayin tanuma rabbi bar baga rabbi rahmata si godhee si dhaqqabee osoo ati mallaqa itti ergin ofumaayyuu si gatee kutee sun jaalala dhugaa si hin qabu jechuu jira. Rabbi sin jaalatin bismillah. Aywa hin jaalattamii. Hayya akkas taanaan kaa mallaqa itti ergi eega akkas taate kaa. Dantaa keeti kaasuni maal na naqatu. Ahaa akkas taanaan mallaqa san gama kiyya yoo argite hoo. Eenyuun ergaa fi sarrokkoon qabu ati ama ergi callitu. Kalaas akkas taanaan yaadaa naannoo keessan biraa hospitaala xiqqoo san argitee? Achi dhaqi yaalli kee achi argama na biraa miti. Sagantaan ammoo namatu qabatee jira viiziin godhini dafii irraa bahimee dhiifama hojjee. Inni dhagaa. Aywa obboleetti aywa. Akkas taanaan bar dantaa keetii siin jechuu jira bar maan nana qeereen wanna kana kanarraa dantaa keetii siin jechuu jira bar. Sii godha okey daqiiqaa takka mee naa obsi sii godha. Nani? お前はもう死んでいる。Nalaalu jirtaa yoo obboleetti taama narraa cufatte tafuul maqaa isiin gaafatin walumaa galaan jecha gabaabduu takkatu waan siin jedhu qaba jechuudha walumaa galaan. Ati waa lama waa sadii hin dhufte waa sadii keessaa tokko ammoo sagantaa kiyya jalattee dhufte galatuume mataa kiyya gubbaa jirta. Ittaan suudhaan ammoo nin jaaladha mallaqa itti erguu dhabee jennaan na dhiisee kutee bakka jette san jechuudha. San ammoo carraa keetii du'aa yaadhaaf baqa qabdaaf rabbi malaayikaa si ergee isa sirraa garagalche durayyuu si jaalatee tiimiti jechuudha namni sun si jaalatee tiimiti cinaacha laafaa keetitti fayyadamuudhaaf mallaqa keessan sirra nyaachuudhaaf dhufe jechuudha. Kanaaf ammoo furmaata isaa naa godhii nin jaaladha ammas ammoo nin jaaladha bakka jette sanitti ammoo bakka irraa hafuudde sanitti ammoo dantaateeti wanni nagaa eegee kan jiru. Kanaaf nagayatti. Bye bye, tata, goodbye, gaya. Koi ati kana laalaa jirtu akkama laakiin goone dantaateeti. Salaam hadda warri carraan na mudatee na dhufe qoftii hundi isaanii warra jallataa warra jajallataadha walumaa galaan kabajamtoota fardoftoota kiyya warri gaafii gaafatee asiin isiniin deebiin hundi keessan gaafiin isiniin deebi'ee jira jechuudha warri isiniin deebiin ammoo dantaateessanii. Sagantaan xumuramtee jirti qalamni ol fuudhamee jira hanga viidiyoo warra diriireetii walitti dachaanutti turtii gaarii.